السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. I was asked to talk about a very important topic that is very, very relevant right now, and that was this concept of لا تحزن إن الله. mata duree haalaan barbaachisaa ta'e tokkorraa akka haasa'u na gaafatan. mata dureen kun yeroo ammaa kanatti haalaan barbaachisaadha. sunis laa tahzan inna Allah ma'anaa. abdii hin kutatin, hin yaaddawin, rabbiin waliin jira hubannoo jedhurraa dubbachuuf deema. dubbii sanitti seenee haasa'uun dura wantoota abdii nu kutachiisan irra haasa'uu fedha. haala keessatti of arguu hin barbaanne keessa seentanii wayita of argitan, waan silaa jijjiiramuu qaba jettan tokko wayita argitan, waan akkanaa kana suphuuf carraaquun duratti waan san seeraan wal'aanuu qabdan. ammoo waan san seeraan wal'aanuudhaaf waan san seeraan hubachuun barbaachisaadha. haala kanaan ammaan tana waa'ee agartuu addaa takka haasa'uu barbaada. agartuun tun agartuu amma ofirraa qabnu tanarraa adda. wanti irraa haasa'uuf deemu agartuu haalaan jabaa taate tan basiiraa jedhamtuudha. basiiraa jechuun agartuu keessaati. basiiraan keessa ilaaluudha. basiiraa jechuun addunyaa tana ija keenya tan fuula keenya irratti argamtuun ilaaluu osoo hin taane ija jabduu keessaatiin ilaaluudha. sababni isaa namoonni tokko tokko ija isaanii ta fuula gubbaa jirtu tanaan waan hunda qulqulleessanii 20 keessaa 20 ilaaluu danda'u. garuu ija dhugaatan keessatti argamtu saniin ammoo jaamaa ta'uu danda'u. rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa namoota jaamaa ta'aniitu jira. garuu jaaminni isaanii kun ija dhabaniitii miti. onnee isaanii qoma isaanii keessa jirtutu jaamaadha jedhe. hedduun keenya ija keenya gubbaa irratti argamtu tanaa fi sammuu keenyaan addunyaa tana ni hubanna nutti fakkaata. garuu dhugaan jirtu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa onneen teenya meeshaa addunyaa ittiin ilaalluu fi meeshaa addunyaa tana ittiin hubannu ta'uu isii nuu hima. sababaa kanaaf rabbiin لهم قلوب لا يفقهون بها. qalbii ni qabu garuu qalbii saniin hin hubatan. لا لهم قلوب لا يعقلون بها. qalbii ni qabu garuu ittiin hin hubatan jedhe. qalbiin tun meeshaa addunyaa tan ittiin hubannuudha. qalbiin teenya yoo haguugamte, qalbiin teenya yoo seeraan dalaguu dadhabde, naannawa keenya haalaan hubachuu fi ilaaluu hin dandeenyu. sababaa kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qaroo dhabummaa akkanaa kanarraa nu akeekkachiise. sunis qaroo dhabummaa onneen ittiin jaamteedha. ammaan tana haala akkaan nama dhamaasu keessa jirra. ammaan tana naannoo keenya wayita ilaallu dukkanaawee nutti mul'ata. karaa kamirra deemuu akka qabnu beekuun rakkisaa ta'eera. namoonni garagaraa waan garagaraa haasa'u. eenyuu nama nuu qaba? garee kam hordofuu qaba? weebsaayitii akkamii dubbisuun naa hayyamama? kana hunda of gaafanna. kanaafuu haala nama dhamaasu keessa jirra. haala nama dhamaasu keessa jiraattus dalagaa kee kana nama biraatti kennuudhaan karaa ittiin baatu argachuu hin dandeettu. eeyyan waa barachuu qabna. eeyyan namoota beekumsa qaban barbaaduu qabna. waan takka isinii himuu fedha. galma kana keessa ifaan haalaan guddaa ta'e tokko osoo jiraate, ifaan haalaan guddaan ammaan tana fuula kiyya qofa irratti ifutti jira. galmi guutuun ifaa guddaa kana osoo qabaatee, iji keessan ammoo huccuudhaan osoo haguugame, ifaa kana arguu dandeessanii hin argitan. waan ija keessan haguugee jiru san yoo ofirraa kaastan malee waan fuula keessan dura jiru arguu hin dandeessan. kun seera uumamaati. namni biraa isinii dalaguu hin danda'u. barsiisaa jabaa addunyaa tanaa qabaachuu dandeessu. haguuggii san ofirraa kaasuun garuu dalagaa isin rabbiin waliin dalaguu qabdanidha. sunis leensii san isinumti qulqulleessuu qabdan. leensiin sun qalbiidha. qalbiin teessan akkaataa isin addunyaa tana ittiin laaltanidha. qalbii teessan kunuunsuu qabdan. qalbiin teessan fayyaa qabaattee ifaa san akka laaltu godhuu qabdan. ammas irra deebi'ee isinii hima. hanga haguuggii ija keessan irra jiru san ofirraa kaastanitti ifaan addunyaa tanarra jiru cufti isinitti mul'achuu hin danda'u. onneen ifaa san fudhachuudhaaf qophii yoo taate malee, qalbiin qophii fi qulqulluu yoo taate malee, ifaa addunyaa tanarra jiru cufaan osoo marfamtaniillee, hayyoota jajjabaan osoo marfamtaniillee, hanga qalbii teessan waan san fudhachuudhaaf hin qopheessinitti rakkoo san keessaa bahuu hin dandeessan. sun ammoo waan nuti cuftuu mata mataan dalaguu qabnudha. wantoota ala jiran dhugaan hubachuudhaaf, karaa irra deemnu seeraan arguudhaaf onnee teenya qulqulleessuun dirqama. sababni isaa karaa arguu hin dandeenye irra deemuu hin dandeessan. dhugaa fi soba adda baaftanii beekuu qabdu. nuti yeroo hundaa nama rabbii keenya kadhatu ta'uu qabna. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. أو الله. yaa rabbii dhugaa dhugaa godhiitii nutti mul'isi. akka hordofnus nu taasisi. sababni isaa ammaan tana wanti nama dhamaasu hedduutu jira. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. and let us. akkasumas soba soba godhii nutti mul'isi. akka irraa fagaannus nu gargaari. rakkoon guddaa nuti qabnuu fi rakkoon inni duraa wantoota akka silaa arguu qabnutti ilaaluu dhabuu keenya. haala nama dhamaasu keessa jirra. dhugaa fi soba, adii fi gurraacha, gubbaaf jala adda baafachuuf rakkannee jirra.
hanga leensi san qulqulleessinutti ammoo waan san arguu hin dandeenyu. Leensi san kunuunsuudhaaf qulqulleessuu qabna. Akkasumas eegumsa isii godhuu qabna. Waan ammaan tanatti dalaguuf salphaa ta'e tokkorraa mataa kiyyaas isinis akeekkachiisuu barbaada. Wanti kun baramaadha. Ta'us haalaan hamaadha. Sunis rakkoo san irratti xiyyeeffachuudha. Seenaan ani yeroo hunda jaaladhu seenaa Nabi Muusaa fi Bahara Diimaati. Seenaa kana keessa haala nuti amma keessa jirru wanti nuu himu akka jiru natti mul'ata. Wayita rakkoon nu qunnamtus deebisaan nuti kenninu maal akka ta'e seenaa kana keessatti ibsameera. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala seenaa kana keessatti namoonni garagaraa rakkoo wal fakkaataa yoo walitti dhufan haala kamiin rakkoo san akka dandamatan wal bira qabsiisaa nuu hima. People to the same external event or the same external obstacle. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. Wayita Muusaan alayhi salaam Fir'aawnaan jalaa dheessu Fir'aawna waraana isaa qabatee Muusaa alayhi salaam hordofaa ture. Muusaa fi ummanni isaa Bahara Diimaa dura dhaabbataniiru. Duuba isaaniitiin ammoo waraanatu dhufaara. Waraanni kun waraana humna jabaa qabudha. Jarri ammoo gabroota qofa turan. Yeroo kanatti rakkoo haalaan jabduu tana keessatti of argan. Nuti ammaan tana rakkoo kanaan wal fakkaatu keessa jirra. Eeyyan guyyaa muraasa qofa qabna. Sirriimi nuti ammaan tanas rakkoo jabduu akkasii keessa jirra. Wayita ummanni lamaan kunniin wal arganitti ummanni Muusaa qaala innaa lamudrakuun nuti dhugumatti mo'atamuu keenya jedhan. Kun haala nuti arraan tana filannoo bara dabre hordofee waan keessa seenneedha. Kun wayita hoomaan waraanaa duubaan sitti dhufee si duraan ammoo bishaan guddaan jiru miira sitti dhagahamudha. Waan ilmi namaa wayita rakkoo akkasii keessa seenuu dalaguudha. As biratti garuu wanti ajaa'ibaa tokko ni jira. Sunis deebisaa Muusaati alayhi salaam. Rakkoo wal fakkaataa san keessa dhaabbatee rakkoo wal fakkaataa akkasii san argaa jira. Haa ta'u malee basiiraan isaa onneen isaa waan biraa laalti. Waan biraa irratti irkattee jirti. But I want to tell you something amazing, and that is the reaction of Musa alayhi salam. In that same exact situation, he's looking at the same situation, but his basira, his heart is looking at and focused on something